keessa baay'inaa wangeelli lallabamaa jiru wangeela fayyinaati. Wangeelli fayyinaa fi wangeelli mootummaa Waaqayyoo immoo qomoo tokko yoo ta'aniyyuu paartii galaagalaati. Fakkeenyaaf wangeelli fayyinaa dhufuu Yesuus, du'uu Yesuus, du'aa ka'uu Yesuus fayyuu namoota amma kanaatti deema. Up to salvation. Inni kuni maal of keessaa qaba gaa? Identity ofii baruu, eenyummaa ofii baruu of keessaa qaba. Wanti amma baay'inaan waldoota kiristaanaa keessatti lallabamaa jiru wangeela fayyinaati. Milkoomneerraa, ceeneerraa, mirga Waaqayyoo teenyeerraa, ayyaana Waaqayyoon fayyineerraa, teessoon nutti jijjiirameera, namummaa haaraa uffanneerraa, karaa Kiristoos wanta nuuf ta'e isa Kiristoos irraa argan baay'inaan lallabamaa jira sa'aatii kana. Kun Kiristoos keessatti eenyu akka taanedha. Gaariidha kun. Garuu kun lallabuun tokko eenyummaa kee akkatti bartuu godha malee lubbuu haaraan akka manuun godhu. Fakkeenyaaf nama lubbuu haaraa ta'e tokkotti barsiisa waa'ee ayyaanaa yoo lallabde hin galuuf. Amma dhoksaa Waaqayyoo beekuun kennamuufitti. Wanti har'a waldoota kiristaanaa wal falmisiisaa jirus fayyineera moo hin fayyineedha? Maaliin immoo fayyineedha? Identity irratti. Inni kaan ayyaana Waaqayyoon fayyineerraa hojiin immoo itti dabalamuu qabaa. Hojiitu tiksaa'edha. Kun misiraachoo mootummaa Waaqayyoo miti. Wanta arganneedha malee. Darbee xoorinnatii guddaan waldaa kiristaanaa keessa jiru identity eenyummaa kiristaanotaa irratti kan hundaa'edha malee eenyummaa mootummaa Waaqayyoo irratti kan hundaa'e miti. Wangeelli fayyinaa hanga fayyinaatti deema. Yesuus foon uffatee nama ta'ee dhufeera, du'eera, waraanameera, du'aa ka'eera, mirga Waaqayyoo taa'eera, hin fayyine, ayyaana isaan fayyine, nama taane, haaraa taane, eenyullee kan Kiristoos yoo ta'e inni uumamaa haaraadha. Amma fayyina namaatti kan deemudha. Inni hangaf amma eessaatti deemuu isa qabudha. Yesuus Kiristoos foon uffatee dhufeera, du'eera, du'aa ka'eera, mirga Waaqayyoo taa'eera, deebi'ee immoo dhufa jedhee ce'uu qaba. Akka inni deebi'ee dhufee dubbatu kun immoo misiraachoo mootummaa Waaqayyooti. Deebi'ee nu fudhata. Deebi'ee dhufa irratti amma dubbiin hin jiru. Fayyineerraa fi maaliin fayyine irratti dubbiin. Achutuu ce'ee garuu deebi'ee dhufaatti ce'a. Bartoonni kan isaan lallaban wangeela mootummaa Waaqayyooti. Deebi'ee dhufuusaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni lallabe wangeela mootummaa Waaqayyooti. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Jalqabaa kaasee hanga dhumaatti mandaroota hundumaa keessa deemee kan inni lallabaa ture wangeela mootummaa Waaqayyooti. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Isa gatii kaffalu qofa miti. Isa deebi'ee dhufu dubbachaa ture yeroo sanatti namootaaf hin galle. Mandaroota dhaqu hundumaa keessatti immoo dhukkubsatoota fayyisaa deemedha. Hidhaa garaa garaatti hin hiikamu turanidha. Waldaan kiristaanaa keessatti hiikamu isa isaaf ta'e irra darbee eenyummaa isaa irra darbee argannoo argate irra darbee isa dhufaatii Kiristoos lallabu biratti milikkiti dinqiin kan inni ta'u dhumnis kan inni ta'u yeroo mootummaa Waaqayyoo lallabamudha. Caafata qulqullaa keessatti maal jedhee dubbata? Mootummaan Waaqayyoo saba hundumaatti lallabamu ta'a. Yeroo sanatti dhumni hin taa'e. Akka Yesuus deebi'ee dhufu hin barbaadda yoo ta'e ba'i wangeela lallabi. Warra dukkana keessa jiranitti wangeela labsi. Utuu sabni hin dhaga'in eessaa dhufa? Ammayyuu wangeela kan hin dhageenye baay'eedha. Misiraachoo wangeelaa kan hin dhaga'in jiru. Dhaloonni dukkana keessa jiru baay'eedha. Ba'i isaan hin dhaali. Yeroo sanatti dhumni hin ta'a. Mootummaa Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hin dhufa. Rakkinni keenya guddaan dhumni utuu dhufee utuu Yesuus dhufee nu fudhate hin barbaanne hundi keenya. Isa deebi'ee dhufu isa hojicha hojjete deebi'ee akka inni dhufu cabsitee gaafate dubbattu mootummaa Waaqayyoo lallabaa jirti. Amma garuu wangeela fayyinaa keessatti isa nuuf ta'e qofatu dubbatama. Wangeela mootummaa Waaqayyoo keessatti garuu inni siif ta'e kan nama biraafis ta'u dubbatta. Eenyuun hidhattee wangeela kana lafa dhaalchisuu barbaaddu? Har'aa kaastee misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabda. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasnee hanga 3tti dubbisna. Yeroo gabaabaa booddee Yesuus mandarootaa fi gandeen keessa adeemee mootummaa Waaqayyoo labsaa misiraachoo himaa ture. Bartoonni isaa 12 isaa wajjin turan. Akkasumas immoo dubartoonni hafuurota hamootaa fi dhukkuba garaa garaatii fayyifaman duukaa bu'u turan. Isaanis Maariyaam ishee Magdalaa kan jedhamtu, ishee hafuuronni hamoonni 7 keessaa baafaman, Yohaanaa haadha manaa Kuuzaa, isa mana eegduu Heroodis ture, Suusaanaa baay'eenis kan biraan, isaan immoo qabeenya isaaniitiin Yesuusiif bartoota isaaf in hojjetu turanii. Ameen. Lakkoofsa 1 irra deebi'ee dubbisa. Yeroo gabaabaa booddee Yesuus mandarootaaf gandeen keessa adeemee mootummaa Waaqayyoo labsaa misiraachoo himaa. Bartoonni isaa 12 isa wajjin turan. Amma immoo dabalata Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 42 kaasnee dubbisna akkasini galuutti hanga 44tti. Yemmuu bari'ees achi adeemee gara iddoo namni hin jirre dhaqe. Tuuti jaraa garuu isa hin barbaadu turan. Yeroo isa argatan immoo deebi'ee isaan dhiisee akka hin adeemne gochuudhaaf yaalan qabanii of bira teessisuu jechuudha.
Inni garuu misiraachoo mootummaa Waaqayyoo mandaroota warra kaanittis lallabuun anarra jira. Maal lallabuun anarra jira? Misiraachoo mootummaa Waaqayyoo mandaroota warra kaanittis lallabuun anarra jira. Kanaafan ergame isaaniin jedhe. Akkasitti manneen sagadaa warra Yihuudaatti lallabaa ture. Akkamitti? Akkasitti. Akkaataan isaa kami? Misiraachoo mootummaa Waaqayyoo. Misiraachoo mootummaa Waaqayyoo akkasitti lallabe Yesuus. Wangeelli kuni wangeela mootummaa Waaqayyooti. Wangeela mootummaa Waaqayyooti. Nutis kan lallabnu wangeela mootummaa Waaqayyooti. Mootummaan Waaqayyoo kan bara baraati. Mootummaan Waaqayyoo daangaa hin qabu. Mootummaan Waaqayyoo lafa ga'ee dhaabbatu hin qabu. Namni wangeela mootummaa Waaqayyoo kanaa akkaataa itti lallabu qaba hundumtu. Akkaataa itti dubbatu qaba hundumtu. Kanaaf Luqaas akkasitti wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa mandara hundumaa keessa dhaqee. Yesuusis maal jedhe? Ani isin bira turuuf hin dhufne qabanii mootii godhachuuf turanidha. Iddoo biraa immoo akka inni isaan bira turuu barbaadanidha. Dinqii arganii, milikkita arganii, fayyina arganii, qurxummii lama buddeena 5,500 ta'anii nyaatanii quufanii namicha kana hin gadhiisnu jedhan. Asuma of bira teessisnaa jedhan. Inni garuu akka jedhe lakki jedhe. Ani isin qofaaf hin ergame miti jedhe. Mandaroota warra kaanittis lallabuudhaaf maal? Ilaa Waaqayyoo si haa eebbisu. Maal? Misiraachoo mootummaa Waaqayyoo mandaroota warra kaanittis lallabuudhaaf an ergameera. Isa booda Luqaas immoo maal jedhe? Akkasitti lallabaa tureedha. Akkaataa lallaba isaatii. Misiraachoon mootummaa Waaqayyoo hin lallabamu taanaan sammuun namaa onaa ta'a. Misiraachoon mootummaa Waaqayyoo hin lallabamu taanaan hafuurri namaa duwwaa ta'a. Namni qophummaatu itti dhaga'ama, gammachuu dhaba. Wanti biiftuu gadii yeroodhaaf nama gammachiisa. Mootummaan Waaqayyoo garuu kan bara baraati maqaa ta'ee fi iddoo ga'ee nama dallansiisuu hin qabu. Yeroo misiraachoon mootummaa Waaqayyoo lallabamu onaatu misooma. Duwwaatu guutuu ta'a. Nama beekumsa hin qabneetu ogeessa ta'ee mul'ata. Wallaalaa qarooma. Yeroo kam misiraachoon mootummaa Waaqayyoo waggaa lallabamu. Ergamni kiristiyaanummaa inni guddaan mootummaa Waaqayyoo lallabuudha. Garuu namoonni akkaataa itti lallaban qabu hundumtu. Ganama kana misiraachoo mootummaa Waaqayyoo jedheen isinitti dubbadha. Iccitii guddaa tokko isinitti hima. Wangeelli kuni namoonni baay'een akkaataa itti lallaban qabu jedhee isinitti himeera. Bara kana keessa baay'inaan wangeelli lallabamaa jiru wangeela fayyinaati. Wangeela fayyinaati. Wangeelli fayyinaa fi wangeelli mootummaa Waaqayyoo immoo qomoo tokko yoo ta'aniyyuu paartii galaagalaati. Fakkeenyaaf wangeelli fayyinaa ufuu Yesuus, du'uu Yesuus, du'aa ka'uu Yesuus, fayyuu namoota amma kanaatti deemu up to salvation. Inni kuni maal of keessaa qaba gaa? Identity ofii baruu, eenyummaa ofii baruu of keessaa qaba. Wanti amma baay'inaan waldoota kiristaanaa keessatti lallabamaa jiru wangeela fayyinaati. Fayyineerraa, milkoomneerraa, ceeneerraa, mirga Waaqayyoo teenyeerraa identity keenya jechuudha. Eenyummaa keenya. Isa Kiristoos irraa argan, isa karaa Kiristoos nuuf ta'e baay'inaan lallabamaa jira isaatii kan. Karaa Kiristoos wanta nuuf hojjetame, karaa Kiristoos wanta nuuf ta'e ayyaana Waaqayyoon fayyineerraa, amantiidhaan ceeneerraa, teessoon nutti jijjiirameera, namummaa haaraa uffanneerraa. Kun maalidhaa? It is our identity. Eenyummaa keenya Kiristoos irraa waan arganneef eenyummaa keenya dhala barsiisan ma jiru baay'inaan. Dineenaal, tafa'uu seenaal, fa'uu sonollinal,
tasaaktoollinaan kan jedhu bichaadha jechuudha. Kun Kiristoos keessatti eenyu akka taanedha. It is good. Gaariidha kun. Garuu kun lallabuun tokko eenyummaa kee akkatti bartuu godha malee lubbuu haaraan akka manuun godhu. Fakkeenyaaf nama lubbuu haaraa ta'e tokkotti barsiisa waa'ee ayyaanaa yoo lallabde hin galuuf. Amma dhoksaa Waaqayyoo beekuun kennamuufitti. Wanti har'a waldoota kiristaanaa wal falmisiisaa jirus fayyineera moo hin fayyineedha. Maaliin immoo fayyineedha. Identitii irratti tuuksiin jiru, xoorinnatiin jiru. Inni kaan ayyaana Waaqayyoon fayyineerraa hojiin immoo itti dabalamuu qabaa. Amma dhumaatti immoo hojiitu eegaa, hojiitu tiksaayidha. This is our identity. Kun misiraachoo mootummaa Waaqayyoo miti. Wanta arganneedha malee kun. Darbee xoorinnatii guddaan waldaa kiristaanaa keessa jiru identitii eenyummaa kiristaanotaa irratti kan hundaa'edha malee eenyummaa mootummaa Waaqayyoo irratti kan hundaa'e miti. Wangeelli fayyinaa hanga fayyinaatti deema. Yesus foon uffatee nama ta'ee dhufeera, du'eera, waraanameera, du'aa ka'eera, mirga Waaqayyoo taa'eera. Ni isa booda'u hin fayyine, ayyaana isaan fayyine, nama taane, moofaa keessaa baane, haaraa taane, eenyullee kan Kiristoos yoo ta'e inni uumamaa haaraadha. Ayyaana isaa kan jedhudha. Amma fayyina namaatti kan deemudha. Inni hangafni amma eessaatti deemuu isa qabudha. Yesus Kiristoos foon uffatee dhufeera, du'eera, du'aa ka'eera, mirga Waaqayyoo taa'eera. Deebi'ee immoo dhufa jedhee ce'uu qaba. Deebi'ee dhufuusa kan dubbatu. Akka inni deebi'ee dhufee dubbatu. Kun immoo misiraachoo mootummaa Waaqayyooti. Deebi'ee nu fudhata. Deebi'ee dhufaa irratti amma dubbiin hin jiru. Fayyineerraa fi maaliin fayyineerratti dubbiin? Shoortiitti tafe. Achutuu ce'ee garuu deebi'ee dhufaatti ce'a. Wangeelli bara kana baay'inaan lallabamu. Yesus dhufeera, foon uffateera. Cubbuu ilmaan namootaaf du'eera. Guyyaa sadaffaatti du'aa ka'eera. Isa booda ogaa kanan nuuf ta'edha. Bartoonni kan isaan lallaban wangeela mootummaa Waaqayyooti. Deebi'ee dhufuusa, deebi'ee dhufaadha. Gooftaan Yesus Kiristoos kan inni lallabe wangeela mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Jalqabaa kaasee hanga dhumaatti mandaroota hundumaa keessa deemee kan inni lallabaa ture. Wangeela mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Isa gatii kaffalu qofa miti. Isa deebi'ee dhufu dubbachaa ture yeroo sanatti namootaaf hin galle. Dhiyaateera. Mootummaa Waaqayyoo maal ta'eera? Dhiyaateera. Ilaa dhugaa tokkoon isinitti hima dhaggeeffadhaa. Lafa mootummaa Waaqayyoo hin lallabamnetti fayyinni hin ta'u. Milikinni hin ta'u. Mandaroota dhaqu hundumaa keessatti immoo dhukkubsatoota fayyisaa deemedha. Dhukkubsatoonni hin fayyu turanidha. Hidhaa garaa garaatti hin hiikamu turanidha. Waldaan kiristaanaa keessatti hiikamu isa isaaf ta'e irra darbe, eenyummaa isaa irra darbe, argannoo argate irra darbe, isa dhufaatii Kiristoos lallabu biratti milikiti dinqiin kan inni ta'u. Dhumnis kan inni ta'u yeroo mootummaa Waaqayyoo lallabamudha. Caafata qulqullaa keessatti maal jedhee dubbata? Mootummaan Waaqayyoo saba hundumaatti lallabamuun hin ta'a. Yeroo sanatti dhumni hin taa'edha. Fakkeenyaaf mootummaan Waaqayyoo dhufu. Yesus deebii kottu yoo ta'e jettee dhufu Yesus. Kadhannaadhaan dhufa miti. Saba hundumaatti wangeela gaafate lallabduu dhufa. Akka Yesus deebi'ee dhufu hin barbaadda yoo ta'e ba'i wangeela lallabi. Warra dukkana keessa jiranitti wangeela labsi. Utuu sabni hin dhageenye eessaa dhufa. Ammayyuu wangeela kan hin dhageenye baay'eedha. Misiraachoo wangeelaa kan hin dhageenye jiru dhaloonni dukkana keessa jiru baay'eedha. Ba'i isaan hin dhaali. Ba'i mandaroota keessa seeni. Ba'i dhaqi lallabi. Yeroo sanatti dhumni hin ta'a. Mootummaa Waaqayyoo Yesus Kiristoos hin dhufa. Deebi'ee dhufa. Rakkinni keenya guddaan dhumni utuu dhufee, utuu Yesus dhufee nu fudhate hin barbaanne hundi keenya. Mee utuu Yesus deebi'ee dhufee rakkina biyya lafaa kana isin obbaafachiise kan barbaaddan mee harka keessan kaasaa. Hin barbaaddu? Utuu Yesus deebi'ee dhufee hin barbaaddu? Wangeela lallabaa ka. Kottu jechuu kenna hin dhufu.
ጸሎtiin mishigii galuu kenninnuuf. Dhumni kan inni ta'u Yesuus deebi'ee kan inni dhufu sabi hundumtu Chaayinaan kooministaa gariin achi Hindoon Miidil Istiin asiyyuu biyya keenya keessaa sabni hundi nu gaafa wangeela dhaga'udha. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo saba hundumaatti lallabamne taanaan qomoo hundumaatti lallabamne taanaan dhumni hin ta'u. Baay'ee hojii guddaa kan hojjetu mishiinarootadha. Yeroo baay'ee isaan wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabu. Lafa wangeelli hin geenye geessisu. Biyya wangeelli hin dhaqu. Mandara hundumaa keessa deemu. Lafa takka itti dubbichi hin dhaga'amne warra dhaquudha warri sirriin. Dhugaa sinitti moo warri sirriin takka lafatti jechi Yesuus jedhu dhaga'amee hin beekne warra dhaquudha. Misiraachoon mootummaa Waaqayyoo mandara hundumaatti lallabamuu qaba. Yeroo sana dhumni ta'a. Amma waldaan kiristaanaa isa keessa dhaabattee Yesuus qaama uffatee dhufeera. Nuuf jedhee waraanameera. Du'eera. Du'aa keera. Isa booda hogaa fayyineerra ayyaanaan fayyine kanaan fayyine minaamin achirratti xoorinati kaasaniiru. Darbanii deebi'ee immoo nu fayyichaan jiran. Utuu sanarra darbanii dubbatanii fayyina gurguddaa ta'a. Eenyuun dadhee wangeela kana lafa dhaalchisuu barbaadu? Harka kee lachuu ol kaasi. Arraa kaastee misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabda. Jedhame misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabaayidha. Nama cina kee jiru harkaan qabiiti. Kana boodatti misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabdaa jedhiin. Karaa kee dhimee wangeela lafa dhaalaa jedhiin. Nama 21 irra dibata isaa buuseera. Baara dibata isaa sirra kaa'eera. Adda kee sukkuumi dibameen galaa jedhi dubbadhu ofirratti. Jedhi dabaliiti. Jedhi dabaliiti. Amma kanaaf wanti nuti lallabnu dhufeera, du'eera, du'aa keera, fayyineerra, ceeneerra bicha miti. Darbee deebi'ee he will come. Deebi'ee nufa jecha jedhutti fayyadamuu qabna. Yeroo sanatti hin araaramna hundi keenya tokko taana. Waan nuti irratti garuu baay'ee mollolle. Dhaala irratti ollolu yeroo baay'ee hirmaannaa irratti beektu. Amma waan nuti irratti kan cheersiin doktiriiniin cheersiin garaagarummaan isaa yehoonellen በክርስቶስ yehoonellen ነገር ነው. ኢሳን አከስናቴር ለቂ አያና ሰናፍቴ ደን ተኮ አያና ሰና ከሰተ ኤፉ ኦጂ ጋሪ ሆጀቹ ቀባ ደን ተኮሞ አማ ከነረምት ኢሰ ዴቤ ዱፉ ኢሰ ኦጂ ቾጀተ ዴቤ አከነ ዱፉ ጫብስቴ ጋፈተ ዱበቱ ሞቱማ ዋቄው ለለባ ጅርታ ጎፍታን ኢየሱስ ወንጌል ሞቱማ ዋቄው ለለበ በርቶን ወንጌል ሞቱማ ዋቄው ለለበን አማ ገሩ ወንጌል ፈይና ከሰቲ ኢሰ ኑፍቴ ቆፈቱ ዱበታም Wangeela mootummaa Waaqayyoo keessatti garuu inni siiftee nama biraaf akka nama biraafis ta'u dubbatta. Tokko misiraachoon mootummaa Waaqayyoo gaafa lallabamu wanta ta'uun sinitti himu qabxii sadii sinitti himee sinii kadhadha. Misiraachoon mootummaa Waaqayyoo gaafa lallabamu tokkoffaa irratti fayyinatu ta'a. Fayyinatu ta'a. Mina masi biraa harkaan qaba akkas jedha. Fayyinni siifa ta'uudha. Arra fayyinni siifa ta'uudha. Ila wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 fayyinni hin ta'u. Amma fakkeenya waldaa warra barsiisuma bichaa qabataniira keessatti dinqiin hin ta'u. Fayyinni garaagaraa hin ta'u. Mataa cabsaama yeroo hunda bakka filsifinnaa. Mataa ol lokkoobsuu ol qoccoluu. Dinqiidhaan hin mormu isaan. Garuu lafa mootummaa Waaqayyoo lallabamutti fayyinatu ta'a. Mee dhaqilaal wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 23. Ila Yesuusis guutummaa Galiilaa keessa naannee manneen sagadaa keessatti barsiisaa wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa. Ilala maal lallabaa? Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa namootas dhukkubaa fi dhibee hundumaatti fayyisaa turedha. Dhukkubaa fi dhibee hundumaatti fayyisaa ture bakka. Fayyisaa ture. Fayyisaa ture. Waan nama dhibu yeroo mootummaa Waaqayyoo lallabamu fayyinata. Mee achuma Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 35 dubbisa. Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 35. Yesuus mandaroota hundumaaf gandeen keessa naannee mandara hunduma ilaalame dinqii ta'e. Yesuus mandaroota hundumaaf gandeen keessa naannee manneen sagadaa isaanii keessattis barsiisaa mootummaa Waaqayyoo himaa dhukkubaa fi dhibee hundumaattis fayyisaa turedha.
Itti fufee ammas. Yeroo mootummaan Waaqayyoo lallabamu jaamaa targa. Yeroo mootummaan Waaqayyoo lallabamu wal qoccolloon sababa banuuf lafaa wal qoccolloon hin jirretti humna Waaqayyootu mul'ata. Hidhaatu hiikama. Waanjootu caba. Yeroo mootummaa Waaqayyoo lallabdu walga'iin hin jiru waldaa kee keessa kadhannaatu jira. Gaafa waan mootummaa Waaqayyoo dhiistee waan sii ta'etti deebitu garuu walga'ii kadhannaa dhiistee walga'ii teessa yeroo hundumaa. Cheersii yeroo hundumaa walga'ii ta'anii wal qoccolan warra mootummaa Waaqayyoo lallabne wanta isaaniif ta'e qofa warra lallabanii doktiriin irratti warra ollolaa ooluudha. Warri mootummaa Waaqayyoo lallabu garuu walga'iin qaban kadhannaa qabu. Fayyinatu ta'a. Kaafa harka kee lachuu harka keetiin naafti diriiruu jalqabu. Harka keetiin goopoon qajeeluu jalqabu yee. Haleluuyaa. Yeroo mootummaa Waaqayyoo lallabuu dhiistee wanta siif ta'e qofa lallabdu namoota jiraniti akkaataa itti qabdu adabdu irkaa fuutu yaadda pilaanii sana baasta. Yeroo mootummaa Waaqayyoo lallabdutti immoo seexan harka akkamitti akka dhaloota baastu dukkana keessa akkamitti akka dhaloota baastu pilaanii baafatta. Yeroo mootummaa Waaqayyoo lallabuu dhiistee isa jiru irratti xiyyeeffattee miseensa koo bineensa koo jechuu jalqabdu isa jiru iyyuu nariita. Isarra darbitee gaafa mootummaa Waaqayyoo lallabdu garuu masgiida lixxee mana waaqeffataa galma seentee namoota guurtee fiddee ifa keessa. Yeroo walga'iin baay'atutti waldaa shakka kadhannaan hin jiru. Wal qoccolloo baay'ata. Mootummaan Waaqayyoo immoo dhaabatanii hafuu miti. Dhiibbaa uumuu deemudha. Gooftaa Yesuus fayyina inni godheen dinqii inni godheen namoonni achitti hambifachuu yaadan qabanii asuma nuufa taa'u namichi kun jedhan. Asumatti hambifannaan lakkeen mandara hundumaatti gandeen hundumaatti namoota hundumaatti lallabuuf misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabuun nu fedhe didee sokke. Hundumatti Galiilaa keessa naanna'ee, Yihudaa keessa naanna'ee, Samaariyaa keessa naanna'ee hojii isaa hojjete. Adila nama tokkoof viizaa siichaappaa Ameerikaa keessa naannofte, Awurooppaa keessa naannofte mootummaa Waaqayyoo lallabuu jalqabda. Mee harka keelaasi labsaan deemaa hidhimee. Lallabaan deemaa hidhimee. Amantee dubbatte maqaa gooftaa Yesuusin biyyi hundumtuu siif eeyyamameera. Keessumaa namni 9 amma daara lafaatti siif eeyyamameera cabsitee darbita. Olkaasi harka keelachuu hidhaan mandaraa sirraa citeera. Hidhaan mandaraa sirraa citeera. Nan deema jedhame. Jedhi dubbadhu ofirratti dubbadhu. Dhugaadha. Hojiin kan inni dhaabatu gaafa qoccolloon ka'udha. Kufaatiin gaafa kan inni dhufu gaafa diinatti xiyyeeffachuurra walitti xiyyeeffannuudha. Sochiin kan inni dhaabatu gaafa ofitti deebituudha. Waan baay'ee yaadadhu. Baran saayikilii baree namni na barsiise akkas naan jedhe saayikilii oofuu jechuudha. Baramni saayikilii oofuu baree rakkinni koo guddaan tokko ture. Of jalan ilaala. Maalin ilaalanii peedaalii isheen miilaan rukutuun ilaalan achi. Nan kufa yeroo hundaa. Dhufee dana godheeti jedhii naan jedhe. Saayikilii gaafa oolanii of jala ilaalaan hin ta'u. Fiillafiitii kee ilaali jedhe. Madaallii koo eegee nan baree dhuguma akka inni jedhe gaafan ol jedhee oofuu maalin ta'e nan baree nan oofee nan kute. Gaafan of jala ilaalu garuu nan kufa. Kufaatii waldaa olii isheetti deebi'uu isheetti of jala ilaaluu isheetti. Abaloo eessa olee abaloo akkam ta'e maaloo minaamin qeessi inni kun kana barsiise minaamin hin deemne hin dhaabbate. Amma garuu naan jedha Waaqayyo dhaloota cabsee darbu. Nama 27 kuti dibeen kaasadhaa jedha. Kiri harka keelachuu maqaa Yesuus Kiristoosiin wangeela fuutee addunyaarra naannoftaa. Wangeela baattee addunyaarra naannoftaa. Namni amantii harka keelachuu raasi karaan naaba namaa hidhime. Jedhi dabaliiti. Misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabuu jalqabdaa. Mee jedhaa dubbadhaa. Misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabuun jalqabaayidha. Gaafa sana fayyinni taa dhugaa Waaqayyooti. Yesuus ammala dhufeera. Nuuf waraanamee du'eera. Du'aa kee mirga Waaqayyoo ta'e irrattanii dhiistanii identitii keessanii hin himatinaa. Batsaggaa'u dineenaal, indezi yoononaal, bakka jedhaa innis gaariidha garuu darbaati deebi'ee moon nufa.
Yesus deebi'een dhufa, nu fudhachuuf deebi'een dhufa, ulfinaan deebi'een dhufa, ergamoota kumaatamaan marfame deebi'een dhufa, utuu iji hundi nu ilaalu deebi'een dhufa, warri isa waraanan utuu ilaalanii deebi'een dhufa jedha. Gaafa sana meeqa naafatu qaxaxaxaxaxax dededeebiira. Dhugaadha. Gaafa sana fayyinni ta'a. Gaafa sana hidhaan ni hiikama. Ilaa Yesus dhiyootti deebi'een dhufa. Abbaan kee dhiyootti deebi'een dhufa. Mootummaa Waaqayyoo lallabdinnan guutuu ta'a. Annan argabboo nama baay'ee guutamee baagana maqaan. Dhaloonni akkasii har'a dibamee nuuf haa ka'u. Dhaloonni akkasii har'a dibamee nuuf haa ka'u. Raalaa dachoola. Riipatosa. Dhaloonni tokko har'a dibamee kaa. Dhaloonni waan sodaannee dibamee kaa. Haleluuya. Indino. Saapratoola gilos. Hinkaa dhaloonni tokko. Dhaloonni dhufaatii Yesus lallabu hinkaa. Dhaloonni misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabu hinkaa. Eenyuna ta'uu laata? Gaarri sin daangessu. Hiyyummi sin daangessu. Abaarsi sin daangessu. Jechi mandaraa sin daangessu. Cabsitee darbitaa. Cabsitee darbitaa. Akkasi. Raalaa taados. Dhaloota karaa irratti naafa diriirsu. Gastaawusii keessatti miti. Kana booda gastaawusii keessatti miti. Dhaloota karaa irratti naafa diriirsu. Dhaloota mannaariyaa keessatti naafa diriirsu. Nama akkasiin dibee kaasanaa jedha Waaqayyo. Dhaloota akkasiin dibee kaasanaa jedha Waaqayyo. Iyyi dibee. Jadi dabaliiti. Jadi dabaliiti. Dhugaadha. Dhaloota akkasiitu kaanaan jedha Waaqayyo. Mannaariyaa keessa dhattee naafa diriirsita. Lafa caatii qaaman dhattee jaamaa banta. Dhaloota qabaan hin dandeenye dibeera. Ila fuula namootaa leenca tatee natti mul'achaa jira. Jagnaan dibee kaasanaa jedha Waaqayyo. Jagnaan dibee kaasanaa jedha Gooftaan. Eenyu dibamuu kan barbaadu? Gastaawusii keessatti utuu hin taane karaa marratti naafa diriirsita. Dibami. Dhaloota jijjiirama fidu. Arra Waaqayyo nama tokko hin argata. Arra Waaqayyo nama tokko hin argata. Arra Waaqayyo nama tokko hin argata. Hin argata. Na argata Waaqayyo jedhame. Akkasiin. Taa'ee gaafa ilaalu kallattii sanaa ta'uu didi. Hamma garuu jedhe Waaqayyo. Abidda uffatanii kan ka'antu jira naa jedhe. Hin ka'u. Kana booda sooshaal miidiyaan kan ittiin mootummaa Waaqayyoo lallabamu ta'a. Ila qaldiin sin jibbisiisa. Wangeela walla lallabuutu irra baay'ataa. Hindi kono dhaloota haaraa new system akkaataa namatti gaaffii ta'uun itti immoo hin irratu naan jedhe Waaqayyo. Dhaloota kanatti ittiin irratu. Sittiin irratu moodha. Makala diilabaa. Hin irratu. Sittiin irratu wangeela lallabda. Foonitti hafuuratti sittiin irratu. Garuu akka jedhe Waaqayyo dhaloota kan biraa akka hoomaan nabani bartoonni jedhamu. Isaan keessaa rakkatee waa dhabee kan rakkate tokkollee hin turredhaan gidduu isaanii hin turredhaan. Maal akkamittiin mootummaa Waaqayyo lallabu ka jedhu nuunoo isa dhiisne kanaaf rakkate himam. Kanaaf rakkinni dhufe. Isaan keessaadha bara sana keessa hojii ergamootaa keessatti waa dhabee rakkatee gidduu isaanii kan ture hin jiru tokko iyyuu jedha. Hundi isaanii qabu bakka. Hundi nu sooressa. Uffata qabu. Nyaata qabu. Ilaan kaatajuulaa. Kan nama dhibu immoo waan isaan qaban immoo olumatti ture. እግዚአብሔር ምስክሬ ነው. Dhaloota akkasiitu lallaba kana booda dibamee ka'a. Waaqayyo achi keessaa tokko si haa taasifatu. Ameenii kee kanaan addunyaarra naanna'i. Addunyaa guutuurra naanna'ee. Inni lammaffaati. Gaafa misiraachoon mootummaa Waaqayyo lallabamu. Lubbuu haaraatu amana. Namootatu amana. Lubbuu haaraatu amana. Kiristaana baay'ata. Mootummaa Waaqayyo yoo lallabdeedha.
Amma fakkeenyaaf aldaannam dineenal gidduutti kirkirii ta'u namni hin fayyoomu. Lubbuu haaraanii namanu. Basaggaa'u dineenal basraachin dineenal kanarraan amma namni namanu lubbuu haaraan fajajee gala. Misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabii bakka. Akkene Qorontos duraa boqonnaa 15 maal jedhee dubbate Phaawulos? Wangeelichi sedha. Inni dhufeera fannifameera du'aa keera kan jedhudha jedhe. Wangeelichi. Amma wangeela kanaanoo deebi'ee immoo nufa. Yeroo sakkeettu dhaloonni namana hidhaan hin hiikama garaa qulqulluudha foormulaan qabu as qabiif x y axis isa baasuun qabu. Waan nuuf ta'ila taati ilaala. Qocolloon jiru waan nuti irratti. Fayyineeraan fayyine. Eebbifamneeraan eebbifne. Dinqiin hin ta'a hojjette malee birriin argattu. Makiinaa bitta hojjette malee bittu. Waaqayyo akkasitti usii kenna. Kun ikkoo waan nuti jedhamu wanti qocolloon jiru. Dhufaatii isaa irratti dhufee foon uffachuu isaa irratti namni kirkirii qabu jiru. Waraanamee du'ee gatiin irra jiru kaffaluun isaa irratti namni kirkirii qabu jiru. Du'ee du'aa guyyaa sadaffaatti du'aa ka'ee mirga Waaqayyo taa'eera kirkirii namni jiru. Deebi'een nufa kirkiriin hin jiru. Rakkinni maalirree ishee gidduu yehoonelleen wanta nuu taate taama laalaa qocolloon kana irratti dooktiriin kana irratti dooktiriiniin naaf ta'eera jettes naaf hin taanettes sii ta'eera wantichi. Akkasii naa ta'eera fayyeera ta'e fayyadamni bakka namni garaa isaatti amanee qacaalaa ta'a afaan isaan beeksise immoo fayyi Yesuus gooftaa akka ta'e. Namootatu amana. Gaafa misiraachoon mootummaa Waaqayyoo lallabamu kun jiraa edaa'edha. Maal kunoo waan haaraadha. Gatiin irra jiru kaffalee eeyyee. Si naaf waraaname eeyyee. Malee cubbuu tokko hin qabu eeyyee. Ilaa akkasuma dhaga waaqaqqeedha garaansa. Amman yoon isatti amane gatiin irra jiru narraa gaare eeyyee. Naala yoon agar tachi argaan. Tachi godha dhufe. Yerootti kanatti himtu misiraachoo mootummaa Waaqayyoo. Deebi'ee immoo nufa areena fudhachuu nufa. Xiyyaara nan kafalaa lakki tola tikeettiin xiyyaara. Uffatanii uffatta. Birrii moo isaa fidee waddi siifadha. Tola saayizii kennuu dhamee masii dhufa. Baasiin qabu waama tokko. Maalan baasaree? Warqeen kennaa? Meetiin kennaa? Qoraanan falataa lakki. Maalan baasaree? Gatii isaa waan ittiin baastuun qabu. Ilillee maqofaa ililililililil. Akkam gammadanan akkaman taaga koochoo baastee ol butamta. Xiyyaara yaabuun mini imbaasii singalchan eerpoortii singalchan meerre viizaan keedhu si ari'uun ishee malafarraa akkas kan lalaama godhanii lafa ishee liishoo godhanii sibiila olitti gagaxamanii keessa hin gashan ishedhanii nan deebi'e eerpoortii galeen deebi'eedhu namni baay'een isa sana garuu deebi'uun hin jiru. Waraqaa eenyummaa sin gaafatu. Zeeginnati sin gaafatu. Eessaa dhufte jedhee sin gaafatu. Amanteettaadha bakka amanuu keef immoo mallattoo sirra jira. Xiyyaarichi banaadhaa lixxee masookkita. Yesuus si fudhachuudhaaf deebi'ee dhufaa. Kana misiraachoonsaa. Misiraachoonsaa kana namoota tamanaga. Gaafati kanatti himtu namoonni naman. Mee Luqaas boqonnaa 13:29 naaf dubbisaa. Luqaas ilaa in amanuun namoota tamana. Gaafa misiraachoon lallabamu namootatu kooluu gala. Gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatu. Lakkoofsa 29. Namoonni ba'a biiftuutii lixa biiftuutii gara bitaaf gara mirgaatii mootummaa Waaqayyoo keessatti maaddiitti dhiyaachuudhaaf hin dhufu. Yoom yeroo misiraachoon mootummaa Waaqayyoo lallabamu. Eessa ba'a biiftuutii lixa isheeti gara mirgaatii gara bitaati lafa babbadee jiru. Yerootti misiraachoo dubbattu hin dhufa. Isa boodoo maaddii Abrahaam, maaddii Isiyaaq, maaddii Yaaqoob irraa dhaqee harka guutee nyaata. Namoota amanu, ba'a biiftuutii amanu, lixa biiftuutii amanu, gara mirgaatii amanu, gara bitaatii amanu. Misiraachoo mootummaa Waaqayyoo gaafatti lallabdu. Kufaatiin Yurooppii keessatti dhufee, kufaatiin waldoota kiristiyaanaa warra weesternii keessatti dhufee, aayidentiitii isaanii irratti ol qoccoluu irratti hafan. Gara jalqabaa gaarii ture Siwiidinii faati, Noorweey faati kaanii wangeela babal'isanii Afrikaa fidan. መጨረሻ ላይ ሁንዱምቱ ዶክትሪኒቱ ሜ በርሲሰ መታሳ ክሬት ጎዴ ፍልስፍናት ካን ኢዛ ቦዳ አያኒ ዋቀዮ እንሶክ ኦናቴ ሁንዱምቱ ስኒገላ
Ammas waldoota Afrikaa irra waan deemaa jiru fakkaata filsifina barumsaa. ሆኖልሃል እንደዚህ ብታረግ እንደዚህ ይሆንልሃል ከንጀዱ ረሩ ማለ ሲምፕል ጎደኒማ ሰው አገው ሰልፕሴ ወጀቴታ እንጅረን ዋን ሺፍት ተገረበራት ሙቭ ታጅሩ ፈካት ቀላል ነምኒ ገራሳ ተመነ ቀጀላታ አቫንሳን ቤክሲስን ፈያ ኢየሱስ ሞዴ ቤኑ ፈኑ ፍቀታ ነሞኒ ጋ የሮት ከነጀት ባቢፍቱቲ ሊጠሼቲ ሚርገራ ቢተራ mirgisi kakaba bitisir kakaba baasi baisi kakaba litisi kakaba yeroo biraatti deebina sagan dhufanii maaddii Abrahaam maaddii Isiyaaq maaddii Yaaqoob irraa maaddii sooratoodha kunis hiika mataa isaa qaba dhufaniiti mootummaa Waaqayyoo keessattidha amame Abrahaam ijin wal arguuf jirtan naasin jedhan akkam gammadammat annan gammadan karakotti Abrahaam ijin natte maaddii tokkorraa nyaataa naan jechaara wangel gooftaaf galanna ta'u kun misiraachoo cimaadha misiraachoon kana caalu maal Abrahaam nama waggaa 100 meeqa dura biyya lafa irra sokke jin abdiin inni kaleessa dhalate kun lafa irra munyuuqaa jiru bor dhaqee jaarsaa jin ol qixxaatee ta'a maaliif kun heeyyama isaan naa kennan maaloo kenna harka keellachuu maatii kee keessaa namni namaniin jiru yoo jiraate dukkana keessa haba'u re harka keellachuu raasigaa wangeelli Itoophiyaa hadhaalu wangeelli dachee keenya hadhaalu wangeelli lafa keenya hadhaalu inamanu namootatu baabiiftuti lixabiiftuti dhufu hin dhufu bakka sasadaffaa mootummaa Waaqayyoo keessatti mootummaa misiraachoon mootummaa Waaqayyoo gaafa lallabamu dhumatu ta'a Yesuustu deebi'ee dhufa lafa ilkaan qaruun hin jirre lafa bo'uun hin jirre lafa wowwaachuun hin jirre duuti lafa hin jirreetti nu geessa lafatti gammannee jiraannutti nu geessa dhumatu ta'a Maatiyos boqonnaa 9:35 dhumatu ta'a bakka saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabama kana booddees dhumni dhufa jedha dhumni yoom dhufa gaafa misiraachoon mootummaa Waaqayyoo lallabamu dhufa misiraachoon mootummaa Waaqayyoo wangeela Maatiyos 24:14 irratti dhumatu ta'a yeroo wangeelli mootummaa Waaqayyoo lallabamu kottu Yesuusin jechuudha Yesuus hin dhufu Yesuus gaafati saba hundumaatti dhugaa baatu dhufa lallabi bayi wangeela bayi labsi akka inni dhufu yoon barbaadda yoo ta'e afaan qofaan miti teessee bayi saba nagayin jiru dhageessisi dhumni dhufa yeroo sana dhumni dhufa inni arfaffaaf inni dhumaa mootummaa Waaqayyoo gaafa lallabamu xiqqootu baay'ata bayi Yesuus nama 52 xiqqoo keessi baay'ata mootummaa Waaqayyoo lallabama taanaan fayyinni sin ta'a xiqqoonis hin baay'ata bakka miraakiliin jira nama lamatti dhaqee dhugaa baatee galtaa boriisaa cheersii ta'ee si eega akkasikko nama tokko amansiistee baata mandara tokko keessaa akka madaa nanna nyaatee fixu hunda isaanii nyaatee fixeeti nama 50 ta'anii si eegu torbee isaa yeroo tidhattu xiqqootu baay'ata mootummaa Waaqayyoo keessatti mootummaa Waaqayyoo jalqabni kee xiqqoo yoo ta'e iyyuu mootummaa Waaqayyoo keessatti dhumni kee immoo guddaa ta'a ila nagada keessa ta'u waan hundumaa keessatti mootummaa Waaqayyoo keessatti yeroo jalqabdu xiqqoodha yeroo xumurtu guddaadha jalqabni kee xiqqoodha xumurri kee immoo guddaa ta'a mootummaa Waaqayyoo keessatti wanti hundinuu wal horaa baay'achaa lafa dhaalaa deema yebazzaa heedaan mootummaa Waaqayyoo keessatti mootummaa Waaqayyoo akkasidha amma fakkeenyaaf sanyii xaafii kana tokko barruu kana tokko ammaareen sitti kenna amma torban irraatti namni lakkooftee fixu hin danda'ama dhibba taatee dhufti qubuma kee tokkorra dhibbuma ishee baay'atee ta'a yooti tokkoon keessa akkas fuudhee foo'ette isheen baay'attee dur darbiti as sanyii xaafii lakkaa'uun rakkisaadha sanyii xaafii waan ammasii lakkaa'uun ishee nama rakkisu kana qotee bulaan naqee lafa qotee bo'oo tattaraaree biyyoo bulleessee hela kunoo sangaadhaan qotee borii isaa immoo erga bullaa'e harkan qabdu miillan qabdu sammuun qabdu fuudhee dhaqee gombisaa keessaa gadi baasee beekaa xiqqoo ishee man hela godhee facaasee gala hillikiin qabattu xiiqiin beettu wallaansoon beettu harkan qabdu naman niittu miillan qabdu ofirraan faccistu torban irraa gaafate deebitee dhattu
biqilte anoo ija godhadheen si eegeetti. Torban irratti eebbikee ija godhatee si eegu. Eenyufa ta'uu laata? Maqaa Yesuusin xiqqoon kee guddaa sii ta'eera. Meeyyati eebbikoo baay'ateera jedha. Mootummaa Waaqayyoo keessatti mee Maatiyos boqonnaa 13 dhaqaa. Waan xiqqootu baay'ata. Mootummaa Waaqayyoo keessatti waan xiqqootu baay'ata. Waan xiqqootu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 31 kaasee. Yesuus itti fufee fakkeenya kan biraa tokko isaanitti himee mootummaan Waaqaa ija sanaaficaa namni fuudhee qotiisa isaatti facaafatee fakkaata dhala. Ija sanaaficaa amma ija xaafii hin geessu iji sanaaficaa moo በጣም ትንሽ ነች. Fuudhee qotiisa isaatti facaafatee fakkaata. Iji isaa sanyii hundumaa irratti xinnayyoodha. በጣም ትንሽ ነች. Sanyii hundumaa irra iji sanaaficaa xiqqoodha. Yommuu guddattu garuu biqila hundumaa irra caalte. Yeroo facaatu xiqqoodha. Yeroo guddattu qilxuu caalte. Odaa caalte. በኢየሱስ ija hundumaa irra caalee mukas ta'ee simbirroonni moo dhufanii damee isaa irra hin jiraatu jedha. Warri kaleessa arganii lafa fuudhanii nyaan gaafa inni guddatee muka ta'ee odaa caalu garuu hin dhufu. Warri kaleessa ati gatiin qabdu xiqqoodha jedhanii si tuffatan hin guddatta dhufanii harka kee irraa nyaatu. Harka kee lachuu as qabi sin eebbisa. Arraa kaasee xiqqoon kee siif haa baay'atu. Wanti hin jirre siif haa jiraatu. Mootummaa Waaqayyooti keessatti akkas bakka xiqqootu baay'ata. Ammas fakkeenya lammaffaa achuma lakkoofsa 33 kaasee Yesuus ammas mootummaa Waaqayyoo raacitii dubartiin fuutee daakuu safartuu 3 maktee raacitichi hunduma isaa bukeessu fakkaata jedhee fakkeenya kan biraan hin dubbatin. Raacitii fakkeenyaaf bukoo raacitii beektu mini absitiidha kan biraa. Ala bukoo gaanii tokko guutuu laaddanaa kee amma kana gaaniin kun bal'inni isaa moo amma nagaa. Bukoo maarmeela tokko guutuu absitii hin qabne raacitii hin qabne toshumsaa hintaa. Bukoo gaanii tokko guutuu amma kana baay'atu bukeessi lafa kaa'i. Sagaleen isaan nagaama. Raacitii hin qabu yoo ta'e sagaleen isaan nagaama. Gaafati raacitii xiqqoo ishee amma kanaa geessu fuutee waan amma naga'utti gadi nattu. Akkam ta'uu jalqaba. In danfisiisti. Xiqqoo masheetu dhaqee danfisiisa. Namni tokko mee si tuffataniiru mandara danfisiisuu jalqabdi. Gaafa darga keellachuu xiqqoo gatiin qabdu siin jedhanii jiru danfisiisuu jalqabda. Danfisiisuu jalqabda. Mandara raasuu jalqabda. Yeroo ilaalamu xiqqoo tokko yeroo dhattee wayitti dabalamtu garuu raasti. Amma meeti tarii akkaawuntii keerraa birrii 10 qabda. 100 qabda. 1,000 qabda. Ishee maan bayi asii baatee lafa dhaalta. Asii baatee lafa dhaalta. Isuman harka jiru nan baay'edha mee baay'achaa deemaa jedha. Eebbi kee irraa kaasee baay'achaa deemu. Baay'achaa siif adeemu. Fidi harka kee lachuu mana kee dhufanii liqii si gaafatu. Ishi bukoo duguuganii maal godhu? In tolchu moo tolchan? Raacitii hojjalatti haftee jiraattatiyu. Siin galee milaa raacitii itti fakkeesse mootummaa Waaqayyoo. Raacitii itti fakkeesse dhaalaa deemti. In danfisiisti. Biyya dhaloota keetti dhattee waldaa guddaadhaaf jaansii jedhame. Harka kee lachuu as qabi. Harka Waaqayyoon kana booda namoota dhufee liqii si gaafata. Baran itti liqeessitu siif haa ta'u. Harkicha raasiti baran itti liqeeffadhu tun taaneedhin. Baran itti liqeessuun naaf dhufeedhin. Amantee dubbatta? Tuultee keessaa. Tuultee keessaa. Amma mee buddeenni raacitii hin qabne yeroo itti dachaasu fettu maal ta'a? In caccaba moo caccabu? Buddeenni raacitii hin qabne mareen ila akka kanatti ila aqallaleen afaan gaadha jechuun dandeessu maal ta'a? In caccaba. Biyyi lafaa kun Yesuusin hin qabdu taanaan caccabdee baddi. Dhugaadha. Wangeelli lallabamu taanaan hin bada waan hundinuu.
xiqqooma isheetu barbaadamtuudha. Xiqqooma isheetu. Yanama waan xiqqoon qaba. Akkamittiin hojii jalqaba jechaa jirtu. Humni koo xiqqoodha. Firan qabu, humnan qabu, naman qabu, of harkaan qabu yanama jechaa jirtu. Misiraachoo. Misiraachoo mootummaa Waaqayyoo. Misiraachoo mootummaa Waaqayyoo. Inni harka kee keessa jiru ba'ee lafa dhaalaa. Ba'ee lafa dhaalaa. Ilaa nama torbatti furtuu baay'ee xaqallalamaa harka namaa torbaatti dabarfamee kennamu. Maqaa Yesuusiin dabarfamee sitti haa kennamu. Wanti guddaan dabarfamee sitti haa kennamu. Mee harka koo galaa hidhame. Namicha tokkotu jira abbaa lafaati. Landlords say jedhan. Abbaa lafaati ijoollee isaa hojii hin barsiisne. Ijoollee isaa nama miila dhiqaaf nama tuffatu. Kanorra kaan immoo reebee hojjechiifata. Abbaa lafaatiin. Garbichi tokko immoo bitamee achi ta'a. Farda harkisaaf. Farda harkisaa fi namichaaf waa tokko sirreessaa qoraan falata mana sana keessaa. Garbichi kun hojii baree guddate. Siisteemii baree guddate. Akkuma Museen mana Fariyoonitti guddate. Ijoolleen abbaa lafaa sanaa har'a hundi isaanii kadhattuudha. Waan nyaatan hin qaban. Jargiin dhufee lafa harkaa fufuudha. Malee layiraashuu jedhe. Lafti qotee bulaa fedhe. Hin deddeebise. Ishee maqabatanii gurguranii fitan. Inni garbichi baricha hojii bare. Har'a abbaa qabeenyaatti, abbaa fooqiiti, ijoolleen isaa Ameerikaa jiru. Jarayyuu kan harka qabu isa. Akkaataatti waa namatti dabarfamee kennamu hin beekamu. Lafanni dur irratti garbatee hojjetu. Har'a qabeenyaan bitee doolaaraan bitee kan isaati hundisaa. Bayyeesuus kunoo nama torba gaa furtuun kee dhufeera. Har'a of harkaan qabdu bor garuu furtuu galataa darbatamee harkaa kee gala. Qabime akkasitti qabi. Qabila. Qabila. Gowwaa fakkaaduu qabi. Mootummaa Waaqayyoo akkamitti simatama? Kanaaf sii galu dide. Akkamitti simatama mootummaa Waaqayyoo? Itti dhufaarta. Mootummaa Waaqayyoo akkamitti simatama? Mootummaa Waaqayyoo akka ijoolleen waa simattutti simatama. Akka mucaa waa simatu. Ijoolleen waan beektu. Akka ijoollee xiqqoo taate simatta. Gowwaa fakkaattee wallaalaa fakkaattee mootummaa Waaqayyoo. Teessee dhibabii kee dhiisam. Miila olirra kaattee warra rakkichaa jirtan. Yes. Amma nama amanee miila isaan ka'ee dhaabateef. Olutaalee qabateef haa ta'u. Qabadamayyuu maqaa Yesuusiin. Qabadamayyuu maqaa Yesuusiin. Har'aa jalqabee eebbi darbatamee mana kee haa galu. Har'aa jalqabee waan gaariin darbatamee mana kee haa galu. Beekaa of hin godhinaa fayyina dhufe. Simaddu laa fayyina kee. Ilaalas ilaala. Ilaa keetti simaddaa. Simaddaa ofitti. Fayyina simaddaa. Eebba simaddaa. Garummaa Waaqayyoo simaddaa. Simaddaa. Preelee deevoos. Preelee beereba. Fayyina simattee baata. Eebba simattee baata. Dibata simattee baata. Waan gaarii simattee baata. Misiraachoo haaraa dhageessee baata. Misiraachoo ulfinaa dhageessee baata. Misiraachoo eebbaa dhageessee baata. Fuudhi eebbi kee dhufaa jira. Raala dala bara. Fuudhi. Torban kana keessa eebba simattaan siin jedheen. Ilaamee Abrahaam iyyuu utuun beekin Waaqayyoon mana isaatti simate. Akkasi namoota si'eedhaam namoota si'ee simate. Namoota si'ee simate. Akkuma jirraa. Utuman beekin eebba tokko simatta torban kana. Dhugaa Waaqatti bakka harka kee lachuu ol kaas. Fagootti inni eegaa jirtu ariifatee dhufee harka kee haa galu. Waatu ta'a. Waa ta'uufi. Raala dala bara. Arra nama waa hojjedhuuf hin qabanaan jira Waaqayyo. Lakkatoodha. Simaddu afaan haaraa dubbaddu ofirratti. Abidda dhufa amma. Abidda dhufa simaddu. Fayyina dhufa. Eebba dhufa. Hiikamsa dhufa. Furmaata dhufa. Dibata simaddu dibata dhufaa jira.
dibatatti wangeela lallabdu, dibatatti wangeela lallabdu. Abara balaba wala dalavanda jalavanda gilatora bida pere de. Simadu dibata dufara, dibata ulfina, dibata ida kutu, dibata ida iku, dibata nafa dilirsu, dibata wangela silallabsisu. Hola dola varati, hola dola vando. Woo! Havala dasha pando, madagila tarabilas, wekato zandi. Simadu ebake dufajira, simadu wangari si dufajira. Dudu badoti watu taara, evanda piradala jalabariba. Simadu ebake dufe, simadu fayina ke dufe, simadu milkaina ke dufe, simadu dibata si dufe. Woo! Iva baba. Simadu. Wala. Hela leventaidas. Hela baraba. Yon silalu. Jeremy. Yon silalu. Ilali garasa. Yon silalu. Hey vala. Yon silalu. Ama you yon silalu. Yon silalu. Amen. Yon silalu. Ilali garasa. Yon silalu. Amen. Yon silalu. Sinilale jajabada. Sinilale jajabada. Adiyana nagakoda. Sinilale jajabada. Sinilale jajabada. Sinilale jajabada. Adiyana nagakoda. Naga manakotiyata, naga samuko, naga manakotiyana, naga samuko, Amen. naga kalbikoti, naga manako, naga. Arrakasi afurri nagasiif deebi'eera. Dhugaadha. Mee ani gargaarameera mee? Haalli siif mijatu. Arrakasee haalli siif mijatu. Wanti mijatiin hafe siif mijatu. Wanti tooran galiin hafe toora siif galu. Wanti wal hin qixxaatin hafe wal siif qixxaatu. Ela warri hojii hin qabne furtuu hojii fuudhaa ba'a. Warri baajata hin qabne furtuu baajataa fuudhaa ba'a. Fuudhi darbatamee harka kee galu. Fuudhi darbatamee harka kee galu. Hallelujah. Uma durung gargaartaan duma keessatti koomu adduma. Uma durung gargaartaan duma ka keessan bal'isaati. Uma durun olchitaan duma keessatti koomu adduma. Durun olchitaan duma. Hallelujah. Natife narraife ulfinni guddaan tokko walgure narraa kufe gaarri rakkiisaan tokko
deebi'ee ergasii deebi'ee naatti nine erga naafi feestikee jabaadhus dadhabus narraan deemne narratti hafee ulfinni kee hallelujah narratti hafee ulfinni kee narratti hafee ulfinni kee akka keessan bal'isaate narratti hafee ulfinni kee iyya guddaa fooricha guddaa muuziqaa wajjin ashu gadi jarika gaduma la 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 gaduma jari iyya guddaa ililla guddaa harka mataa garraate isaaf Uumaa duruun gargaartan dumaa keessatti koommaddumaa sochoigaa Uumaa duruun eebbistan dumaa keessatti koommaddumaa yene sochoi sirraa socho'aa Uumaa duruun gargaartan dumaa keessatti koommaddumaa Lilla kela fakasiti Haduma kombo haduma kombo haduma kombo Jiru gogo toluma Haduma kombo Jiru gaduma Uma durun gargaartan duma Kettatti koommaduma Harka kee mataarakaati Uma durun hojjetan duma keessatti koommaduma Sochoi Ela Uma durun eebbistan duma keessatti koommaduma Lilla kela faafurinaaju Haduma kombo Jiru gogo toluma Haduma kombo Gari jari tala Uma durun gargaartan duma keessatti koommaduma Guduma Uma durun eebbistan duma keessatti koommaduma Harka keessa raasa Uma durun olchitan duma keessatti koommaduma Haduma kombo Jiru gogo toluma Haduma kombo Yaguda Gaduma Nattife narraife ulfinni guddaan tokko walgure narraa kufe gaarri rakkisaan tokko deebi'ee ergasii deebi'ee naatti nine eegganaafi feeftikee jabaadhusi dadhabusi narraan deemne narratti hafe ulfinni kee Narratti hafe Addeessitu goo oofe balleesse biyya Wal jari ilaali Diinni koo dhiibe mana abbaa kootti nagate Salphina jannaan duda ulfinni Jari ulfinni Salphina koo laaluuf jedhani Gamaaf gamasii wal waamanii
Gafal gurani dufani galagalto wayo goftaan ko ubar kasatin garjere lafatti barreesse altu mootummaa konaan jedhe addeessu tuuko Obe balleesse biyya. wal jedhi ilaalisiifa lafti reefuu bari'a diinni koo dhiibe mana abbaa kootti nagate solmina jannaan dhiibe ulfinni argate ulfinni Yamuda Gidba Mefitu gaza Dalota tanama Amalu bunjuruti Garma salima Mefitu gaza Dalota tanama Amalu bunjuruti Garma salima Ardira Tamira Girare Akisa Girare Gar Menfeto kansa Ofrana nela dubu Amal bunjirut Buti bilake buti Menfeto kansa Dalo tatanama Amal bunjiruti Garu masane ma girbu Menfeto kansa laki Dalo tatanama Amal bunjiruti Ardira Samira Akiza injiru gonkuma Ardira Samira Akiza Brade Salpina kola luf jedani Gamaf gamasiwe Gafal gurani dufani Galagaltote Goftaan ko bahar kasatine garjere lafatti barre altu mootummaa konaan jedhe addeessu tuuko wal jedhi ilaalisiifo lafti reefuu bari'a bunni koo dhiibe mana abbaa kootti nagate solbina jennaan duda ulfinni Tuti dhaloota baay'ee nyaattee bartee har'ana nyaattu abbaan koo Yesuus ergasii mo'atee leenca malee hadurreen dhalchu yaadu arfi kee inni tijaarta sun har'a diigama hin danda'amu maali zeeran humna irratti deebi'am Yesuus gooftichi Hunda balade mama kajobira ilma waaqayyooti na wajjin jira La falutai ilma waaqayyooti ilma waaqayyooti Giddu badi asii ol ba'u gaafa yeroon ga'e harkis gadi qabe amma yeroon ga'utti Gaafa yeroon ga'u Bira giddu badi Amma yeroon ga'utti balballi cuufate Gaafa yeroon ga'u balbala cuufama bana harkisa balbala cuufama Yaguda Uma durungar kartanduma keessatti komaduma Sharba Gari Uma durune bistanduma keessatti komaduma Sharba gari Uma
Durun gargaartan dumaa keessatti kommaddumaa. Lilla kana faakaasitti dhayi. Adduma kombo adduma adduma kombo. Adduma kombo adduma jiru kogo toluma. Adduma kombo adduma kombo adduma adduma kombo adduma. Iya gudda illa gudda. galata holkaas argage arrati koo keessi baay'ata rakkin harka akka baatu amaneera garaan kee warri amantan bichaan harka mirgaa holkaasa Yesuus gooftaadha jedha jedha dabalaate